waan hundaa'u eegaluutu nama dhiba malee takka eegallaa wanni hundi laafa hatummaan harka hin kennin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube channelii kiyyaa warri na beektanis inshallah akkuma na ilaalaa jirtanitti akkana fayyaa qabutti isinis fayyaa isiniif hawwa. Kan haaree taatee YouTubein kun siif haariyaatis subscribe godhi. Namni ilaalaa jirtu kun Iliyaas. Wanni akkuma yeroo dabre viidiyoo waraabee isiniif gadhiisetti wanni irraa dubbadhu baay'inaan waa'ee dargaggeessa keenya hirriibaa kaasuuti. Sani wanni irraa dubbadhu deemu. Kana jechuun kiyyaa dargaggeessi zaa amma jirru kanatti 2025 zaa teknooloojiin babal'attee zaa wanni hundi babal'ate kanatti akkamitti akka if dhaqqabuu danda'u yookiin kasaaraa amma keessa jiru tana keessa akkamitti akka as deebuu danda'u. Kana jechuun kiyyaa namni tokko taa'urra deemu wayyaaf seen akkana jiru bilaash taa'urra bilaash dalaguu wayya waan ta'eef namni keenya calji'ee yeroo isaa daqiiqaa isaa calji'ee gubuu hin qabu. Calji'ee zaa isaatiif daqiiqaa isaa gubuu hin qabu. Maaliif zaan amma dabartetuun boodetti as hin deebitu waan ta'eef namni keenya immoo baay'inaan caluma jee zaa isaa tana osoo waan takka ittiin goone osoo waan takka ittiin fayyadamne osoo waan takka ittiin dubbisne osoo waan takka illee waan haaraa ittiin baranne zaan isaa kun guyyaan isaa kun jalaa dhuma. Saniifuu akka wanni kun ittiin fuufne guyyaa arraarraa kan viidiyoo kiyya kana argee laalee akka if yaadatuuf kaniin isin waraabee viidiyoo kana kan waraabu jiruuf amma. Kanaafuu wanni godhuu qabdu waan qabxii takkaffaa amma fakkeenyaaf osuma beeytu akka nama hin beeynetti waan itti jirtu waan hamtu yookiin waan hin taane kan dalagu jirtu kana kan amala takka dhaba yookiin waan takkallee osoo hin goone waanuma yeroo duraa gootu san guyyaa guutuu sanuma irra deddeebitee yoo waan godhaa oolte waan siif fayyadne takka waan bu'aa siif hin qabne. Fakkeenyaaf yoo guyyaa guutuu teesseetuma uuma janaa jantee uuma olii gaxooftee bilaa ama waan takkallee waan faayidaa hin qabne kanatti oolte kun yeroo kee gubaa jirta. Fitti taphachaa jirta sanirraa simmeetii kan kee kontirool godhuu hin dandeessu. San qofa osoo hin tahin wanni ati godhaa jirtu kun umuriin tantee guyyaarraa waan deebtuuf daqiiqaa takkitti sanuu seelaa dhumte. Ammas kan silkii fayyadamu yookiin akkaataa intarneetitti fayyadamtu. Intarneeti kun faayidaas qaba akkasumatti kasaaraas qaba. Namni keenya harka dhibbarra 80 yookiin 90 jechuu dandeessu faayidaa isaa hin beekan rakkoo malee. Rakkoo isaati faayidaa isaa kanaawu nama fakkeenyaaf namni keenya caluma jee fayyadama waan takkallee waan irraa baratu hin qabu. Osuma oloof osuma gaxoof malee waan takkallee ta'e irraa baratu hin qabu. Waanuma hamtuu fi waanuma kalees godhaa oole waanuma kalee godhe arraas godhe waanuma har'a godhe waan godhe. Waanuma irra godhaa oolu kanaatu baatii guyyaan torbaan itti ta'ee torbaan baatii itti ta'ee amata guutuu akkasuma laala akkasuma jiruu isaa itti fufu jira. Saniifuu wanni kun si miidhu jira waan ta'eef firraa dhiisuu qabda. Maaliif jennaan ilaala namni harka dhibbarraa namni keessattuu namni keenya silkii amma firraa lafa kaayee za'aa takkaaf kanatti taa'eef dhageeffachuu hin danda'u. Maaliif maayini waan adooptee ta'ee jira waan ta'eef yookiin hojii wal qabattee qaama isaa kana keessatti waan ni taate. Saniifuu maammadoo kasaaraan ta'ini maammadoo faayidaa akka taatuuf saniifuu firraa dhiisuu qabdan. Ammas kan lamadaa kan sadaffaa waan xiqqaatullee guddatullee guyyaa gisa siif bari'e waan si fayyadu. Maaliifi yoo namni hojii hin dhabdooti namni waan hojjetu hin dhabu. Maaliifi hojii bilaashillee hin taane maaliifi waan biraa dhiisii shaappii hin taane
waanuma xiqqoo takkaati sosochoosii waan dur godhuu turterra addaan jijjiirii godhi. Yeroo kana fuula duratti deemta. Maaliif jennaa ilma dhiiraa taanaan ati responsibility dilaa sirra jira. Dirqama hedduu sirra jira. Nama gana maatii horatu waan hedduu godhatu. Kanaafuu tattaaffii godhuu qabda akkaataa itti of jijjiirtu. Yoo of jijjiirtee namallee jijjiirta waan ta'eef waan kaayyoo kan keetii jala deemuu qabda. Yoo garuu ittiin fufaa akkanumattiin ta'aa guyyaa kan osuma waan takka godhin osuma sirkii tan olii gatooftu osuma akkana jettu waan takkallee osoo hin baratiin waan takka osoo waan si fayyadu takkallee osoo hin dalaginitti kasaaruma keessa oolte turaab taataa jechuudha. Saniifuu san sin fayyadu firaa dhiisuu qabda. Garuu wanni itti jijjiiramuu dandeessu waan si fayyadu yoo lubbuu tanteetii dhugaa himtee wanni kun naaf hin ta'uu jettee lubbuun tun beektaa nama ditti. Waan si fayyadu kana osoo ati niin godhe jettee daqiiqaa takka amma fakkeenyaaf ati kan nalaalu jiru kummee za'aa takkaaf yookiin daqiiqaa 30 takkaaf silkii kee osoo harkaan hin xuyne achi kaayiti. Kitaaba taatee waanuma feete taatee ol fuudhii dubbisime hin dandeessu. Kun hundi maali waan yeroo hunda gootu kun hojiin adoobtee taate sitti barattee jirti. Wanni ati yaadu takkallee hin jirtu. Wanni ati yaadu silkuma sanii fi maal arra jaanii fi akkam arra maal jaanii fi maal jaanii fi kaan akkas jee maalaa yaa'anii yookiin waan takkallee waan faayidaa hin qabne kana waan ta'e qofaaf kanaaf malee. Saniifuu wanni guddaan irratti xiyyeeffachuu qabdu lubbuu ta'e sana akkamitti waan akkanaa kana jala deemuu irraa hambisuu danda'uu qabda. Kanarratti yoo sirriitti xiyyeeffattee ofii kan keetiif kontirooliif goote wanni hundi siif laafatti. Ammas guyyaa tokkotti waan kana hunda godhuu hin dandeessu. Yeroo hunda yoo irra deddeebitee goote siif laafatti jechuudha. Kanaaf wanni guddaan irratti xiyyeeffachuu qabnu kana. Kan akkamitti akka lubbuu tantee dura fitti as deebistee eegas booddee waan ati barbaaddu san galmaan gahuudhaaf tattaafattee xiqqaa qabdutti akka guddaan dhufuuf yaaddee wanni hundinuu eegalliidha. Waan takka dura gisee eegaltee yoo harka hin kennine dhiira ta'adhaan lafan kaa'isu itti fuftaa jechuudha. Wanni hundinuu rabbiin siif laafisa galmanuma geessa. Garuu san ta'uudhaaf tattaafachuu qabda. Jabaachuu qabda. Yoo san hin taane yoo garuu ani jabaadhu ani tattaafadhu ani wanni hundinuu laaftutti wanni dhufta addunyaa tanarra hin jirtu. Wanni akka waan itti walitti shiilanii yookiin akka maali avukaatootti shiilattee walitti waan isii taatee jiruu laaftutti akkasitti dhugdisan hin jirtu. Jiruu wanni hundinuu jabduudha akka dhagaatti. Kana hunda cabsitee bahuudhaaf jajjabaattee itti deemtee humnatee hundaan waan hamtuu yookiin waan si fayyadne san hunda dhiistee waan si fayyadu irratti yoo xiyyeeffatte urtee keessaa baata. Bara wanni hedduun baratan jiru kanatti sooshaal miidiyaa kana waan nu fayyadu yoo itti ilaalte amma ati kan ilaalaa jiru yoo afaan tokko beekte afaan lama barachuu dandeessa. Maaliif sooshaal miidiyaa irratti amma sarchi gootee achirraa guyyatti waa lama sadii baratte keessattuu ijoolleen biyya ambaa jirtan fa'aa keessattuu ijoollee biyya Awurooppaatii fi biyyoota feetee jiraadhu afaan biyya sanii baruun dirqama waan ta'eef afaan sanillee akka bartaniif waan kana godhuu qabdanii jechuudha. Akkasuma itti fufaa hedduu galatoomaadha nagaan naaf tura.